Tantiin tur jannata jecha jadi jennanu manjidi sudah malik abam markaza Qur'ana ya madda gardisam jabat abaradha rabbuma turizqi isinya cisa jennam duran durusine buli yang kinam warra dhimma jiru fi jirenya biyu tambar facanem salam tantiin qillin sardar budan sinageetu jecham dabareen gammachuu kenna dafi turin carraadha dhufne jedhan duran durusine markaza nurul islam ram Marre ustazin kenna furqanem assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhan marre salam tantiin qillin sardar budan sinageetum barattoota kiyya yurpiist friend rabbumam jecha kan jaaladhum kanan duru turu whatsappin da'imuudhaan barsiisaa turan eebba qabna waan ta'eef obboleeyyantiin markazoota adda addaarra jirtan fazakkirin nafaati zikram akkuma kanaan dura gammachuu adda addaa wajjin quddataa turre dasmil zeenam innanti kanun kana darasaachun marri firii qabsoo barnoota keessanii congratulation rizqaachiin safaadmaachin gafam barnoota jabaadhaa yaa dhaloota qube barachuu kenna diina garaa gubee jennam amir tokkoffaan obboleettiin tinna faatumaan marri eenyutu eenyu gadi kennas madrasaadha jireenya biyyan baallee carraaqachuun barachuu kenna nun daangessine gammachuun babbareedduun quru qalbii namaatiif dawaa gurguddootaa tokkisiniin dabarre jedhu amiri lammaffaan marri obboleettiin tinna aayisaan obboleeyyantiin markazoota adda addaarra jirtan marri konkolaataa kafaltirraa bilisa ta'e linkii keessan qabattanii dhufuu ni dandeessu jedham amiri sadaffaan marri obboleettiin tinna siifan ustaaziin kennallee nu barsiisuuf jecha boocee adda addaa darban galanni isaanii jaayinatul firdawsii jedham marri amiri afraffaan obboleessi kenna ibraahim sagantaa kennallee ta'uu kaltolallee rabbunaa jenneen qur'aanan sini banne walaloof nashiidaan isin simannaa jedham obboleessi kenna muhammadillee marri anis dhaamsa babbareedduu isinii qabaa jedhan baabur jennaan karcee daakumite linkii markaza kennaatu yaabbannaan gammachuun kan namaan daakumite guyyaa eebba kennaa ustaazii kennarraa dhaga'uu ni dandeessu jedham marri ustaaziin kenna furqaane guyyaan barattoonni koo akkasuma eebba qaban akka lakkoofsa ingiliziitti bara 2023 ji'a 10 gaafa guyyaa 26 guyyaa kamisa galgalam sagantaan babbareedaan kun akka saatii biyya arabaa sa'a 8 fulakam akka saatii biyya oromiyaatti wuleessaa takkul mishit jechuudhaan hundi keessanuu sagantaan babbareedduun akkasiniin dabarre jedhan kore geggeessituun sagantaa kana obboleeyyantiin markazoota adda addaarraa dhuftan sagantaa keessa wal duraa duubaan nu beeksifnaan qilleensarra sini oolchinaa jedhamu qopheessaan sagantaa kanaa gadaa istiidiyoo seentar eebba barattoota eebba markaza warra beeksifachuu barbaadan balballi kennasaa